Mbasna. Akkasuma asirratti meeramu. Ani wanta nagee korfaaru baay'een qabaare. Namoonni sadii afurii bishaan daftaa bakka ta'e deebiin. Namoonni sadii afurii bishaan daftaa bakka ta'e deebiin. Haleluuyaa. Ameen jedhaa inni amanu waan gaarii sooftaa. Baachas yaa bayi. Bayi akkas. Basachas. Warra yaada Waaqayyoo barbaadaniif waan gaarii ta'a. Iyyaati ameen. Ameen. Ajjeesuufidha waan isin keessaatii. Ajjeesuufidha. Akkuma carraa dhufte ajjeesuufidha. Afur maalidha? Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Jaba waan kee maqaa Gooftaa Yesuusiin. Abboomi waan sin jedhan godhi dafiti. Yesuus Kiristoosiin. Tokko bishaan dhoota. Biriin keenya. Dafgasaa. Biriin koon baduu. Birii maalidha? Dafii ofiis. 40. Obdin dhaabadhi dubbadhu. 40 maal gochuuf itti baastee? Mana ishee diigdee daa'ima ishee karaatti hambisuuf ishee immoo makiinaa jala buusuuf mana ishee battantan maal baase nu gubdii maaliif nu gubdi isheen Si gubdee? na gubdii Kanaaf birrii 40tti baastee? Maal gochuudhaafi? Maal gochuuf? mana ishee diigee mana ishee diigdeetta? amma immoo lubbuu ishee duwwaa tafe makiinaa jala buusuuf barbaannee finfinneetti baasnee finnee. Finfinneedhaa baastee as fiddee makiinaa jala buusuuf jettaa? Yoom buusuuf turte? Kaleessallee barbaade naa ta'uu dide. Kaleessallee buusuu barbaaddee turte? Garuu hin dadhabdee? Har'a eenyutu si qabe? Ammallee fuudhee dhadhee maal gochii dhufte nas na fiddee maal ishee? Ammayyuu baasuuf turteeti asii? Maaliif dhuftes? As maal dhufte? Yesuus na dura goreetti maaf jetti isheen? As dhufuu isheeti Yesuus na dura godhennaan ammallee fuutee ba'uuf turte ati? Fuutee ba'uuf turte? Iddoo biraa eessa fageessita? Eessa fageessita iddoo biraa? Ani immoo iddoo baay'eetti. Eessa deemtetta? Ani Dubbadhu sirriitti. Finfinnee keessatti. Ashi. Maatiin see tsabala dhangeessan. Ashi. Ichis fuudhadhee ba'eera. Fuutee baate? Iddoo biraa eessa geessitee beektaa? Fudhadhee bakka makiinaan jala akka isheen Iddoo biraa eessa geessitee beekta kan biraa? Ani immoo Dafi dubbadhu. ani immoo Dafi kaa? eessan geessa. Akkuma duutu barbaada. Karaa tokko naa milkaa'eera. Karaa tokko si Mana milkaa'eera. ishee diigeera naa milkaa'eera. Amma fuutee Lubbuu ishee boobsaate? naa milkaa'uu dadhabe. Eeyoon baqatte? Eeyoon baqatte? Eeyoon baqatte boof kaate? Eeyoon baqatte boof kaate? Nitti iyyan hin beeku. Nitti iyyan na guban hin beeku. Sitti yeessi gubee? Kanaaf baqatte boof kaate? Meeyyaa sabni kana dhaga'u kana biddima lafa kanarra jira jettan nan gubadheera nama gubee miti humna Waaqayyoo. Na gubee. Gubatteen naan taa'uu dadhabdee ba'uuf kaate. Na gubdi deemtee na gubdi. Ifadhu baasii keessa. Qarshii 40tti baasita? Mana ishee diigdeetta? Makiinaa jala buusuu barbaadda? Kan isaa ajjeesuuf turteetta? Lubbuu isa duwwaan naafe. Lubbuu kan itti barbaaddu? Dhagaartu? Kan isaa ajjeesuuf hin ture jiraadha. Akka carraa baate. Har'a immoo agartanii iddoo taa'aa jirtu kun ibidda. Wambarii tira teessu ibidda. Lafti waldaa fayyinaa ibidda. Sakaan hin gubaa, sakaan hin qabbaneeffachiisa. Sakaan hin jeeqaa, sakaan immoo aareeffachiisa. Sakaan nagaa dhoowwata. Sakaan hiika. Sakaan immoo qabeedha. Sakaan hin baasa. Sakaan immoo gatteessisa. Iyyaati ameen. Taa'umsi kee ibidda. Bishaan
batatutti godhama waan ta'eef ibidda. Ameen. Booraan kun ibidda. Ameen. Balballi itti hojjetu ibidda. Ameen. Ibiddi Waaqayyoo. Warra amananii foon haaraa hojjeta. Amma carraadhuma caraanii al-sadii iyyi keessaa bahi. Daf. Berigo. Birrii kee. Beringo. Birrii kee. Beringo. Berigo. Berigo. Birrii kee. Nuyi dhiigaan dhufne birrii miti nuyi. Milkaa'eera Nuyi dhiigaan dhufne. Tokko milkaa'eera mana ishee diigeeraa jechaa jiran. Lubbuu isheen dadhabee 40,000 mana ishee diigeeraa. Gaa'ila ishee diiddeetti amma garuu lubbuu isheen dadhabee jechaa jira. Birrii koo. Ani dhiigaan dhufe ayyaati. An birrii miti dhaqa ayyaati. Isu bishaan ta'u qabaati. Ani dhiigaan dhufe an. Hallelujah! Hallelujah! Amma sadhumaa caraanii yeroo sadii iyyi keessaa bahi dafeeti. Kana milkoofne isa kana raawwadha. Daf yeroo hojii Waaqayyoo hin gubini amma sin abbooma maqaa Yesuusiin sammuu ishee gadhiisi. Gaa'ila ishee diidde gaa'illi ishee deebi'ee ijaarama. Har'aa qabdeet irraa duuta lubbuu ishee dadhabdeetta amma sin abbooma maqaa du'a moo'ee kee maqaa Yesuusiin carrii beekesa daf. Maanu gubu. Si utuu walirraa kutin naqa lama iyyuu beekesa. Yeroo Waaqayyoon gubini daf. Naqa lama iyyuu beekesa. Maqaa Yesuusiin. Iyyaa kabajaa isa eegumna Waaqayyoo. Ansaati galanni eefaa qaba. Iyyaa ammallee lubbuutu fayye. Iddoo irraa iddoo. Hallelujah! Ameen. Iyyaati hallelujah laata. Hallelujah. Tokko. Hallelujah. Lama. Hallelujah. Sadii Iyesuus. Iyesuus. Yesus. Hallelujah. Kabajaa fi naatee asiif achi ilaalaa jirti. Nusooratiin maal taate? Nusooratiin wayyaa keenya nu jalaa fudhatteetta. Maal nuti irratti uffata kun immoo? Baani shirixiin kuni? Kan eenyudha? Kanuma waldaa kanaatti. Haruma dhuftee? Eenyutu dhuftee? Ijoollee kidaanoo wajjin. Baga nagaan dhuftee? Jireenyi kee gaaffii guddaa keessa jira. Sirriidha. Manni kee diigameera. Sirriidha. Yeroo ammaa kana qormaata guddaa keessa jirtaati. Akka simbira manneen jalaa cittee waan qabattu waan gootu wallaaltuu gadi fiigaa jirta. Wanti hundumtuu humna kee ol. Sirriidha. Kanaaf sitti kan dhaga'amu yeroo baay'ee du'aadha. Afurramaanis kanumaa isaa oole. Qarshii 40,000 akka asirratti hojjetamee jiru iddoo garaagaraa akkasii geesse. Eessa deemtee beekta iddoo fayyinaa namooti waaqayyo dudubamanii ka'an? Ani amantiin koo dura ortodoksii ture. Eshi. Waldaa Araaraatti akkas buddaan na nyaattee rifeensa kiyya na jalaa buqqifatanii asuma magaalaa Laqqamtee kanatti waldaa Araaraa na geessani. Achirratti eetta? Waldaa Araaraatti amaneen ture.
sana booddeetuma jiraachaa jiru immoo abbaa manaa kiyyaa wajjin wallolle. Wallolleennaan Finfinneetti hin deeme. Maatiin immoo Ortodoksiidha. Jechuun tsabala nageessanii tsabala ji'a sadii sansalataan hidhameen ture. Hidhamtee deemte Eh, naqa sadii. Akka bakka wallaalee karaa dheeraa deeme. Eshi. Jechuun ispaaltii gidduu makiinaa walitti dhufaa jiru gidduun bu'e. Sana booddee na qabanii sansalataan na hidhanii tsabalacha sana keessa ji'a sadiin taa'e. Ji'a sadii teessa jise. Amma immoo daa'ima kiyya yaadeetiniin dhufe. Nitti agarsiisaa jedhan nitti agarsiisuu didan. Dhimmoon Waaqayyo gaariidha. Ameen. Waaqayyo gaariidha. Agartanii waan afurraa maan godhu. Agartanii waan seexanni godhu. Waaqayyo salphaa sitti fakkaatanii yeroo as keessa teessanii Qiraamee, Sanbataa, Roobii namoota akkas ta'aa jiru bakkeetti kana ta'aa jiru namni hedduun dhumaa jira du'aa jira isin ibiddaan marfamtanii jirtu jedhanii yeroo dubbadhu maal baata abbaa mul'ata waanuma si jajjabeessuudhaaf dubbatu fakkaata. Bakkee kana keessa wanta baay'ee jira. Inni kaan du'aa oola, inni kaan maal ta'a oola. Asii garuu waggaa keetti namni tokko hin du'u. Waggaa keetti kunoo reefuu dheengaddaa isayyuu waamicha Waaqayyo agarreera. Kanaaf seexanni lubbuu kee balleessuudhaaf ture. Qarshii 40,000 akka jireenya kee itti hojjetamee jiru akka isa ajjeesuudhaaf barbaadamaa ture waan baay'ee dubbatee ture. Garuu Waaqayyo ganama kana booju'aan kee godheera. Ameen. Du'i kee nafe. Ameen. Makiinaa jala galtee du'uun kee nafe. Ameen. Leenci golgootaa aangoo du'aa sirraa cabseera. Ameen. Dhimma gaa'ela keetiif booddee fi maal baatee waan argachuu dadhabdellee hojii naasii akka carraa immoo bilbila kee itti kenni gaa'ela keessa Waaqayyo akka ijaaruuf Ameen. karataan gidduu kamiif iyyuu itti kenni. Kamiif iyyuu itti kenni. Waaqayyo du'a kee hambiseera. Ameen. Godoo lafarraa immoo deebisee ijaarama. Ameen. Kanaa booda ati hin baddu ati. Ameen. Gooftaan akkasiin jedhe. Kanaa booda ati hin baddu. Ameen. Kan caalus eegasiin jedhaa jira Gooftaa Yesuus. Ameen. Kanaaf lubbuu ishee waliif galateeffadhaa Gooftaa kana. Kabajaa Yesuusiin.